Madagara nama farqitu inni dhiiraa gadi ba'ee dubbachuu ni danda'a. Raadsena waan akkasii kanarratti jechuudha amma namni Jaarsummaa itti erga dhiifama gaafadhe kana caalaa kaasaa birrii badee yoo ta'e nan kaffalee situ fidee galte naan jettani miti. Dhiifama waanan kanaan dura godheef kanaan booda waan nufu nan sirreessee yaade miti. Dhiifama gaafadhe jaarsummaa itti ergeen jira. Bilbila jaarsotaatiin yoo deebisuun barbaadu maal godhaa dubartii qacareen na arrabsiisaa jechuudha. Lakkika maalodha tokko saamunaa dhanii jadi katanii kana godhawuun. Amma koyoo dubbiin kun araaran hin dhaabbatiin seenuu sin lamaan dubbii kana akka ijoolleen arraaqaban Amma booda gani waan sodaadhu tokko hin jiru. Waan sodaadhu lan hanga xurii keessa kootii feetaan kiristaanummaa kiyyas narraa mulqaa qata. Hin sodaadhu ammaan booda. bakka dhiisam amma callisi bakka abbaan haasaaniiti mi'ootii godhadhu. Keessa ceetayyuu sirbaanuu as teechiste. Mana masii kenne moo asirraa baafatan? Obboloota keetiif waan obboleessa keenya nu galcha warri jedhanii obboleessa keenya nu galcha seenuun kan keenya seenuu mucaa keenya seenuun nu jalaa sin baatu dhugaadhaaf taanaanii seenuun nu dhageessa personality kaleessa si beeknu nama biraatii miti ati atu nama araarsituudha nama beektuudha. Arras immoo nama kennaa qabdu hin jaalatamte malee wanta biraatis miti. Kunu kabajo wanta biraatis. Abbaa koo dhiifama gaafadhe. Iddoo kanatti gaafadhe beekifama isa miti. Amma dhiifama isa aadaa otoo hin ta'in isa kan amantaatiin deemna wanta ta'eef wanta hundayyuu ijoollee kana kan jiru nama ulfina sii qabu. Iddoo kanatti seenee baatii kanatti iddoo kana taa'aati jira. Dhaggeeffadhati. Eela seenu kanatti jette qofa otoo hin ta'in Oromoon jaarsummaa qaba. Baateen hin ta'a namni dhagaadhaa miti walitti bu'a. Namni hariiroo walitti qabu kamiyyuu jireenya isaa keessatti walitti bu'a. Inafun dhaabbata amantii keessattis yoo ta'e Phaawulos fi Phexros mataan isaanii warri gurguddoo hangafoota jedhu isaan mataan isaaniitu walitti bu'u wanta ta'eef. Kanaaf namni walitti bu'u isaanaafuu furmaanni akka amantaa keenyattis akka aadaa keenyattis qabnu immoo dhiisi kan jedhudha waan ta'eef atamma nu mo'atamuudha qabda. Miira kee tasgabbeessuudhaatii qabda jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya saagaloo obboloonni keenya qaaliin as jiranis kunooti isaanis hin dubbatu wanta furuu qabnu hin furraa jechuun ni jedhaman namni jalqaba akkuma kaasee sana faallaa haasa'uu danda'a waan ta'eef dhaggeeffadhu. Amma ati callisi hoostiin sirka jira mana situ balee jira. Kanaaf obbolootaaf bakka kennii dabareedhaan haa galanii isatti danuu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu immoo iddoo kanatti si ajajnyas si ajajuu dandeenya. Dhaggeeffadhu daraa keessiin jenna. dheeressaa dubbadhu galeeraan os jala jira sallee irraa dubbifuudha. warra jirtan hundumtuyyuu nuuf walchaa dhiifama naaf godhaa wanta kamiyyuu jalqaba irratti garuu jechoota lama sadii waan dubbadhu jira. Innis maal jennaan yaa'u kan ta'e ta'eera an darbeera. Haa ta'uti garuu guyyaa kaleessaa kana fa'aa viidiyoonni na gaggabaa turan jechuun bakka kan amanuus hin dandeenyedha kan baay'ee nama naasisanidha. Warri diyan biyya qabaa turan biyya dhufuun koo haala kanaan jechuun koo tokkoffaa nama fuulduratti na tuffachiisuu danda'a. Warroota kana dhimma jaalalaa warra hin beeknes na arrabsiisuu danda'a. Dhimma isaaniiti waan barbaade haa ta'eera. Innaa arguman immoo dhufee raawwadhee maaliif na deegne jedhee isa san irratti baay'ee keessi koo na miidhame. Haa ta'u garuu hiriyyaan ishee viidiyoo himuudhaan obboleettii ishee wajjin wal qaban tokko kan naaf ergame ture. Innis already madaamii isheetiin duraan nan eegaa jetteetti itti fakkaata. Guyyaa isaan garuu mana kana baatee deemtee dhaqxee jennaan jireenya keessaa si baasna yookaan mana kana keessatti hin deebitu waan jedhamutu
sagalee olii qabaa turan karaa himuutiin keessan qaqqabee ture. Haa ta'uti garuu maxxansuu yaaddee turte fakkaata. Maxxansuus garuu namni kamiyyuu dhugaadhaan jedhu waan jedhutti fudhatanitti fakkaata. Wanti hunduyyuu silaan jaallatti rakkinumti maal jedheen baay'ee keessa ture bakka inni darbeera. Akkasuma sagalee kan maatii keessa nama eenyu akka ta'een beeku olii qabaa turan innillee na qaqqabee ture. Kanaaf an bakka fuula bitaa osoo rukuta fuula mirgaatti qabeedha miti. Tarii osoo hin balleessinuyyuu yaa abbaa keenya inni dhugaa kadhannu warra namiidhaan warra nu miidhaan akkuma dhiifama goonu anaafis dhiifama godhii jennee kadhannu firee waaqa. Kanaafiyyuu osuma namni keessa namni to'atus anumaa wanti natti irratti jiru gabaabumatti isheen dhiifama jetteetti sooshaal miidiyaa irratti gallakkisteettanii garuu dhiifamaa waan jedhe miti. Kanaafas gubbaa namaa jiran kana fuulduratti dhiifama si gaafadha. Kanaan booda atis jireenya mataa keetii jiraadhu. Anis jireenya mataa kootiin jiraadha. As biyya ormaatti erga dhufee afeeramee afeeraa. Kanaaf atis jireenya mataa keetii jiraadhu. Anis jireenya mataa kootiin jiraadha. Akka obbolummaatti sin jaaladha. Sin kabaja. Sirraan kana fitti garuu hammeenya si keessatti yaadu ati sammeenya na keessa akka yaadne maqaa kiyyaaf keetiin namni tokko viidiyoo akkana hojjenne ani kanuman jedha. Sirraan kana fi wannan dubbadhuun qabu galatuma. Carraa warra kaaniif kenni yeroo kan akka bakkee fa'ii jiru obboloota keenya Yohaanis fa'ii Meerii fa'iitiif sagantaa kenniif. Ay, isinumti itti fufa araarsa lakki abba. Amma seenuu tafe seenuu qaba inni dhiifama gaafate. Isinumti itti nuu fufaashi. Sagaleen keessanii ciccita rigoosh natti dubbattee ganni. Isinumti itti nuu fufaayi dheeressaanii dhiifama gaafateera. Seenus nuu qaba kan biraa ijoollee zala dhaabte jiranillee jara lachuu bakka bu'anii akka waa'ee seenaas hin haasofne yoo haasawwan gaarii haasa'anii dheeressaa bakka bu'anii waa'ee seenaa akka hin dubbanne seenaa bakka bu'anii waa'ee dheeressaa akka hin dubbanne sababa namaatiin cubbuu akka shamatanne ijoollee nurraa dhoggaa ijoollee kanarraa dhoggaa amma seenaa qabaati walitti nu waraarsaa sinumti nuu fixaa dubbii tana abba. Ulfaadha obboleessa keenya dheeressaa atis baga nagaadhaan dhufte laphee nama jaallatu atis jaallachuu keetiif nama kabajaati nama ulfinaati obboleetti keenya atis dhugaa miira sana keessaa baatee seenuunis akkasitti amma waltajjii to'achuu keetiif atis guddaa galatoomii kabajasiif qabna atis nama kabajaate jaallatamuun kennaadha ulfina waanta ta'eefi wanti ta'ee gatii jaalalaa sitti sirriitti nu hubachiisa jenneeti kan beekuudhaa qabaannu. Yoo gatii jaalalaa beekne irra ta'e baay'ina yakkaa hin lakkaa'u jedha abbaan keenya qulqullichi Paawulos dhugaatti jaalalli baay'ina cubbuu hin lakkaa'u jedha. Yaatiin bizaat ayikootram hin lakkaa'u. Kanaaf iddoo kana keessatti dhugumatti immoo jaalala gosoota jaalalaa hedduu jira. Jaalalli gaa'ilaa jira, jaalalli kiristaanummaa jira, jaalala kiristaanummaa isin jaalala isa kana yoo dhiistan jaalala kiristaanummaa walii qabaachuu qabdu dhugumatti wanta ilma dhiiraarraa eegamu agarsiisteerta obboleessa keenya gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedha jaalalli inni cimaan hanga lubbuu dabarsanii kennuutti jedha. Gatiin ati kanfalte hundumti isaatu gatii jaalalaati taanaan ittiin boonuu qabda. Wanti jaalalli mataa naman buusu jaalalli wanta baay'eedha dhugaadhaaf taanaan. Agabuu bullee beeknaa ilmaan dhiiraati si qofarratti wanta uumame miti. Nuti iddoo kana kan geenye kun agabuu bullee
biddeen liqimsuu jalqabnee biddeen nu hudhee waa meeqa taaneeti beeknaa jechuudha jaalala keessatti. Wanti jaalalli nama godhu kabaja, ulfina, eebba. Atis kana ta'uu keetiif nama kabajaa, nama ulfinaa yoo itti jajamte malee yoo itti kireditiin guddaan demii uumama mataa isaatiif dhugaa kireditii itti kenniteerta. Ammas immoo wanta boru ta'uu hin beeku. Garuu kan nuti dhorkuudhaa qabnu warra sargoo gabbootaadha. Warra gidduu seenan dhimmichi kan isaan hin ilaallanne wanti baay'ee keessumaa obboloonni keenya biyya ambaa jiraatan, shamarran biyya ormaa jiraatan hedduun isaanii imimmaan isaanii sababa jaalalaatiif dhangalaasaniiru. Sababa jaalalaatiif bu'aniiru. Kan lubbuu isaanii dhabanis jiru. Kan gatii gurguddaa kan filan jiru. Iddoo kanatti garuu ilmi dhiiraa immoo amanamaa ta'e yeroo inni gatii namaaf kan falus iddoo itti arginudha. Wanta itti as keessatti ilaalamu tokkoyyuu hin jiru waanta ta'eef bakka gaarii waliif kenninee namni nama eenyuudhaatti iyyuu kabajamaadha, ulfina qabeessa. Isa kanaaf seenaanis akka kun si dhibbise keessa keenyatti ni beekna. Wantoota baay'ee isaa internaalii wantoota baay'ee kallattii akkasiitiin haasa'uun laayiviidhaan wanni goonetti deemuun keenya gaarii miti. Garuu dhiifama naa godhaate akka obboleessi keenya amma jedhe namni kiristaana ta'e asii baatee seenaan macheem kiristaannesh ጸሎት ሳታደርጊ አተኝም otoo kadhannaan godhatiin hin raftu. Gaafa gootu garuu akka tasa obboleessi kee dheeressaan simii dheera taanaan yakka kan obboleessa koo na yakkeef akka inni isetti yakka koo naa dhiisi jettee abbaa kee Kiristoos fuuldura dhaabbatte. Fuula isa gateetti kiruubeelirra taa'ee isa afaan suraafelii waaqeffamu sana fuuldura dhaabbattee gaafa kadhattu kan natti ballees kan natti miidhe yoo dhumsi na miidhe jettee yaaddayyuu akka yakka isaa isaaf dhiisetti anaafis immoo yakka koo naaf dhiisi jettee kadhatta. Obboleessi keenya dheeressaanis obboleettiin koo na miite natti yakkitee jetta taanaan isa teessoo ulfinarra taa'e sana fuuldura dhaabbattee kadhannaa jechuun fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuudha. Isa mooksuun isa gowwoomsuun hin danda'amu waanta ta'eef miira kana keessaa baatanii dhiifama sadabbee qulqulluurraa ta'e isa boruyyuu maaltu ta'ee jettanii miira tasgabbiitiin keessa ilaaltan isattiin balbala warra jidduu seenanii jeeqanii ittiin cuftan maaltu sin barbaachisa jechuudha. Dhiifama gochuu fi dhiifama fudhachuutu namarraa barbaachisa jechuudha. Kun al duree tokko maleedha jechuudha. Inni kun wanta na yakkeef hin dhiifamu. Seenuun wanta asirratti si arramee darbu tokko waa tokkon sitti hima. Qulqulluun Phaawulos jecha isaa Efesoon irratti jedhe keessa kan abbaa nuu caalu kan haadha nuu caalu inni Waaqayyo armee kee ammati wajjin cabde ammati itti miiraan itti miidhamte namni kamiyyuu ni beeka. Itti dhiyeenyaan hundi keenya ni beeka. Dubartiidha bira hin jirtu biyya ambaa jirtaa haadha keetiif ammati miidhamte nan beeka. Hundi keessan osoo biyya ormaa jirtanii kan maatiin keessan jalaa miidhaman hanga isin miidhamtan hedduu isaanii ni beeka. Alaala ta'aniitii miti bira ta'anii hunda ilaalaniitu garaan nama boqotu waanta ta'eef. Dhugaadha garaa nama nyaata hunda isaatuma. Tana duubatti deebi'uun barbaachisaadhaa miti. Kaan immoo waa baay'ee jedha kana godhate. Amma seelaan namarra jiru eelaan namarra jiru baay'een isaa waan hin beekneef baay'ee isaatiif waan hundumtuu arrabatti ol dhiyoodha jira waan ta'eef yaadeellee ol hin fidu waan ta'eef wanta baay'ee siin jechuudhaatii danda'a. Isa kanarra immoo kan caalu inni guyyaa jimaataa sonfannoorraa inni dhiifama barbaadu inni isaaf amanamne dhiphina koo gidiraa koo arrabsama koo waan hundayyuu baay'ee si duukaa bu'aa fannoo keenya baattannee kan duukaa isaa hiriirri Kiristoos immoo haadha keenya caala abbaa keenya caala. Hiikan abbaa keenya galgalaa haadha keenya galgalaatus gaafa hundumti keenya mootummaa gooftichaatti walitti qabamnutu kanatu haadha kooti kanatu abbaa kooti jennee hin arginu. Hunduu wal qixxee taate atis qixxee haadha keetii taate. Haadha caalu abbaa caalu kan nuuf ta'ee dhiyaatu garuu jira. Isa yaadanneeti dhiifama gochuun kan hunda keenyarraa eegamu jechuudha. Kanaaf jechootaan miidhamteerta ta'a. Waa baay'eedhaan miidhamteerta ilmoo dubaraatii tiriit wanta ta'uu qabdu kan tiriit si godhu biyya ormaatti galaa karaa keetii tokkoo kee kan ta'e Waaqayyoodha. Kanaaf haadha kee dubaruu maaramsana
azana libboonan የሚታቀልል ገደለጴ ነማ ከነማፍ ሰልብስት አደጎፍታ ኬቲ ዱበሮ ማርያም ቀብረት ሲኢሊ ሺሉቡ ከጀለኪ ወደ ከናፍዩ ኢፈማፍ ቢያይኒ ፈኖረት በውሰን እዶሰነ ከና ማናማፍ ተስገበሲቲ ዋንተ ተኤፍ ኢሺን ቢዮርማት ቢያትኪ አባንኬ ፍሪኬ እንጅረቲ አዳፈባሲ ታቴ ዋንተ አዲስ ሰነኬሳ ባቴ እቱማስ ዋንተ ፈዩ ነሚ አንክሪስት ይፍጫሉ ተኮ ጁንጅር ዋንተ አዲስ ኦፖሌሰኮ አስቲ በለይፍ ይፋም ኦፖሌሲኪየስ ኦፖሌቲ ኬቲ ኦቶሶኬ ገና ኡምሪ ጉዲና ረጅርቲ አቲሞ ዲራ ቢልቺና ቀብዳ ለጴ ኦብሳሌ ቀብዳ ዋንተ ሁንዲ ኬሰን ይፋማ ጀተኒ ወንተሞ አሰውዳ ቀብዶ ኦፖሎኒ ከኘ ዶሳ ሲዶ ከነ ጅሩ ዋንተ ከራሰና ፍሩ ደንደኛ ዋንተ ተኤፍ ሸከናስ ካተኔ ከኢፈም ወሊጎተን መቃዋ ቀዮቲን ሲንን ጋፈዳ አኒስ አሲት ፈኖ ቀበደን ጅራ ከናንዱራ ጀች ገባባ ጀተዮ ቀባቴ አዲስ ኦብሳኖ ተከፈተርታ ኦፖሌሲ ኬኛ ዱገት ኢፈማዩ ጀዴራ ሴኑስ ሚራ ተስገባይ ኦፖሎታ ከ ሁንደ ከናፋክ እንዴስ ወልተጂን ኩል ላይቪዳ ክርስቲያኖ ታይዶ ፈከኛ ከንቴ ታው ደንዴስ አኩማ ከሌሰ ሰና ከንቴ ፈከኛ ታቱ አከኑ ዱበቱ ደቂቃ ተቆሲ ከና ኢትፉፊ ፖለቲ ኬኛ ሴኑ ኢናጋምቲ ሴኑ tagaleen ko dhagaamaa ture miti sirriitti dhagaamaa ture atis wanta gabaabaa daqiiqaa tokko wanta tokko xiqqooshii sagaleen kee seenu miira keessa bayiiti waan sitti dhagaamu hunda dubbadhu sheema inni dhagaamaa bayin dubbatti xiqqoo shaatas gabboftuti ati dubartii jabduudha dubartii wanna namni biyya ormaa keessa taa'ee dabarsuu hin dandeenye dabarsiteedha dhugaa waaqaa dubartoota har'a suuraa kee gaggaragarshanii isaan rabsan kana hundaaf fakkeenya nama taatuudha chaalenjii ati keessa darbitee har'a bakka kana teessu nama beekutu beeka kanaafiyyuu dubartiin cimtuu sun har'allee fakkeenya ta'uu qabdi ishee ajaja abbootaa fudhachuu qabdi ajaja obboleeyyan ishee fudhachuu qabdi kanaafuu kiristaanota azzala jiraniif fakkeenya ta'ii gorsa abbaan keenya dubbatan hundumayyuu hojiirra oolchi seegaa jirra jabduu keenya ani gochuu hin danda'u anif deresan wan tumurre sanin boda di family abba nambeka kabaye na jara na kabajus nambeka kini wot umurame turami chame okulkulai sanin boda di family gafanna chudha deresan boydaf senan cubbam toda deresan immo gammadeedhaaf seenaan qulqulluudha miti mucaa dhiiraa kana boochiste gaafii jaalalaa isaa fudhannee dirqamaan ta'e dheeressaam sore waan boocheef waan hundaatufu dhiifama kana asirratti daba yaade hundaaf dhiifama kini immoo aniifsi hidhaan hiikamne jira hidhaa sun gaafa hiikkatee bitintinnaa'e gafasan teenye dhiifama waliif koonaa jechuudha amma ani dhiifama godhe si taraaramuu wallaalle wanti dubbatamee wanti ta'eetu jira kanaafuu abbaa dubbiin bultuu yaa qadaaddamtuu warrootan ishii fi ishiin isaa bira ogeechee ati nuuf maal jedha sambir ani si bira geetan sitta isaanitti argisiisuu barbaadasi atis immoo xaxaa hiite san hiikte
saniin booda laphee qulqulluudhaan manuma amantaa Dubaay keessatti dhiifama walii goonaa jechuudha. Xumureen jira. Tole. Gatti fufame yaada qabda. Isaan seenuun jettee fi dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Dhiifamni kan Waaqayyooti. Walumaa galatti wanti nan jechuu barbaadu jiraate isa amma isheen jetteef waan hin hiikamnetu nu gidduu jira isa jette kanaaf karaa mana amantaatti dhiifama walii godhuu barbaannan inni sun waan tokko salphaadhaan illee asuman jira. Qaamaan dhiiressaa argee achi booddee akka isaan bakka sanitti itti gochuun garuu amma bakka kanatti abbaan keenya si fuuldura dhaabatanii asitti fannoo qabatanii si kadhachaa jiru. Sana otoo yaadanii asirratti dhiifama walii gootanii waan xumuruu qabdan immoo dura akkuma dura keessaa waan walii qabdan sana duubatti deebitanii waliin haasoftanii keessan furachuun ni danda'ama. Isin jechuun barbaada. Ammaaf garuu addabaabaayii guddaarra jirra bakka itti kiristaanummaan calaqqisuu danda'u. Akkaataa dhiifamni kan Waaqayyooti. Manni amantaa keenya kanaa miti kan nu barsiise dhiifama nu barsiise. Kana dhiifama baranne sana har'a namoota kana hunda mul'istanii hundi keenya gammachuudhaan asirraa gadi buunuu natti tola. Tole ulfaatu namoonni biraan jira ijoollee faanaan eenyuunis ta'ee dheeressaan wantoonni xumuramuu qaban daqiiquma kana keessatti xumuramu jechuudha miti sunuu banna. By the way, namni yeroo wal jaallatu isheen bal'aa barbaada, marii barbaada ta'anii namni isa miti nuti kiristaanota keessatti seera mana kiristaanaa keenyatti kitaabni fitaana gasti fitaa manfasaa irratti kan jedhu namni wal jaallatee kaadhimaa jalqabeetu akka wal fuudhu seera mana kiristaanaa keenyaa kan qabu. Kun maal agarsiisa? Namni baay'ee haasawaa akka qabu, wajjin mari'achuu akka qabu, yeroo dheeraa amala walii irratti talaammadee yookaan immoo wal baraa akka deemu qabu kanaadha kan inni haasawu. Isa biraa miti isa biyya lafaatti iyyuu deetingii jedheeti miti namni yeroo fudhatee wal qo'annaa maal jedhee isa kan dhimma biraa irratti dhimmoota bu'uura rakkoon kun uumaman daqiiqaa gabaabduu laayivii kanarratti wanti baay'een furaman hin ta'u. Kun gorfamaas miti eenyumtis hin dirqisiisu ta'uus miti. Kan nuti jechuudha barbaanne miiramma jiru kana diiskaaleet goonee yookaan tasgabbeessinee akkamitti wanta kana gara fuulduraatti keessaan dhumaa kan jennee haasofneefis kana seenuu kiyya. Isa kanaadha amma inni guddaan gara biraatti akka hin deemne. By the way, wanti hundumtuu har'a sillachuu walirraa iddoo tokkotti dhuftanii seera tokko wanti ta'e jiru. Wanti hundumtuu haasaadhaan baratti fixuu dandeenyudha. Loojikii dhaloota loojik jedhu. Dhaloota haasa'ee waan hunda furuu danda'udha waan ta'eef obboleessi keenyas achiidha kan kunuun vaayitii godhi fabaaboo ergaa jira kunuun. Kanaaf inni dhaga'ama miti amma sagaleen jira miti. Vaayitii godhu abbaa. Kanaaf ana kan jechuu barbaadu dhiifamas akkasiiti malee ganniin achi jirti. Obboleessi keenya yeroon isa amma akkana achiidha kan jiru. Obboloonni achi jirtan hojii manaa fudhattanii wanta kana akkaataa furamuu qabuun keessaan fura. Ijoollota jajjabootu jiru. Obboleessi keenya faarfataan tarrafii wanni fayis achi jiru wanta ta'eef tafarraan fayis wanta hundumaa suuta jedhanii akkaataa miira tasgabbii qabu wanti xumuramuu qabu xumuramuudhaa qaba. Duudhaa kiristaanummaa akkaataa eegetti, duudhaa oromummaa akkaataa eegetti jedhan namnis addabaabayiitti waan adda addaa nutti akka hin kolfinetti karaa tasgabbii qabu wanta itti deemuu qabamu itti deemamuudhaati qabaata. Ishii kana jalla murree dubban tokko. Ammasitti garuu atis dhiifama kan wanta ta'eef jetteerta innis dhiifama jedheera. Isa kanaaf dhiifamas akkasiitiin garuu gaafa goonu maal ta'uu qaba? Keessaan haasa'u kaleessa sikkoo hariiroon karaa keessaati kan haasa'amaa ture. Garuu wanti jedhamuudhaati qabumaanni shakkiidhaan wantoota adda addaati yoo itti deeme ta'eera. Ta'aa deema obboleetti keenya seenu obboleessa keenyaatis namoonni jidduu keessan deeman dhimma keessan ta'uudhaan hin qabaatan. Amma raggaasistanii wanti kun ebeleedhaan akkas ta'e jettanii deemtanitti amma shakkiidhaan itti deema mataan tuu seexanni karaa argatee wantoota kana balleessaa fi mancaasaa deema wanta akka wanti hundumtuu mancaa hin deemneef dhugaa akka wanti hundumtuu badaan qixa kanaan
yoo itti deemaa deemne gaariidha ta'eera uumameera as ga'eera garuu immoo furmaata wayyu furmaata turra gaarii waliin dubbii wanti hin furre hin jiru kanaaf keessaa waliin dubbachuu keessaan immoo waliin dubbachuu keessatti miira akkasiitiin xiqqooshii miira kanaa walii galuu dadhabdan obboloonni jiru waan ta'eef isaan keessaan tiimii jiru qindeessanii obboloota amantan gamaa gamanaa wanni gootanii dhimmi kun simpli salphaatti furamu. Gin la seexan bota artistoota seexanni bakka hin argatin jaalala keessatti seexanni inni yeroo hundumaa faallaa jaalalaati booressaadha. Asmeendiyoos kan jedhamu seexana gaa'ila inaaf seexana mana namaa diigu seexana mana booressu isa kanaadha kan jiru hafuurri waaqayyo namarraa haifatu waanta ta'eef. Isa kanaadhaaf kaleessa namni jibbaa miti gaafa kaleessa tokko jedhamee haasaan jalqabamu wanti hundi ta'u har'as geemmoonni akkasitti akkas ta'u seexana yoo ta'e malee namni gammadu hin jiru inni jala taa'ee iyyuu gammadu bookkisu inni akkas ta'u kun hundumtu hafuura waaqayyo irraan otoo hin ta'in hafuura seexanaatiin inni arrabsoo kaasu waan hundi waan ta'eef seexanaaf akka bakka hin kennine dhugumatti iddootti haa deebisu